Walalooni amala muuziqaa qaba. Sagalee wal fakkaatuun xumurama. Jechoota salphaa ta'anitti waan fayyadamuuf ergaa dabarsa. Haala hawwataa ta'een ergaan inni dabarsu sun immoo miira namaa qaba. Malkaa aartii daawwadhaa. Daawwattoota keenya akkam jirtu bakka jirtan maraatti nageenya keenya isin haga'u kun qophii malkaa aartiiti. Qophiin malkaa aartii jalqabee jira. Qophii kanaan qorannoo walaloo Looreet Tsaggaayee Gabramadin qophii malkaa aartii goonee jirra. Nu faana turaan affeerraa keenya. Keessummaa qabna. Keessummaan keenya har'aa Caalaa Diroo Inistituutii Qorannoo fi Qorannoo Oromootti dursaa garee tiyaatiraa fi ogbarruu Oromooti. Egaa qorannoowwan adda addaa afaanii fi akkasumas ogbarruu irratti xiyyeeffatanii fi misoomanii hawaasa keenya bira ga'an hedduu isaanii irratti qooda fudhatee jira. Baga nagaan dhufte Caalaa. Baga nagaan nu eegdan. Anaa dhufu siin jedhee jira. Baga nagaan nu eegdan. Mee maalummaa walalootirraa marii keenya haa jalqabnu. Egaa walalooni walaloo kan gosoota aartii keessaa kan umurii dheeraa qabudha. Kan umurii dheeraa qabu jechuun keenya immoo walaloo irraa ka'e. Walaloon immoo akaakuu afoolaa keessaa tokko ta'ee kan bifa walalootiin yeedaloon itti hojjetamee qophaa'udha. Walaloon akaakuu walaloo keessaa kan umurii dheeraa qabu ta'uusaa asirraa ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf bara dhaloota Kiristoosiin dura bara 3000 keessa dhagaa irratti naannoo Misoopotaamiyaa keessatti kan barraa'aa ture achirraallee argamaa ture jechuudha. Walaloon umurii dheeraa qabaachuu isaatii. Umurii dheeraa qabaachuu isaatii yeroo ammaa kanatti naannoo Sooriyaa fi Iraaq jidduutti argama kan dhagaa irratti argame kun jechuudha. Egaa walaloon akkuma jenne akaakuu afoolaa keessaa yeedalloodhaan qindaa'ee bifa aartiidhaan gonfatamee miidhagina yookaan aesthetic beauty waan jennu san kan of keessaa qabu unata sagalee yookaan mana rukuttaa isa jedhamu kana yookaan unata sagaleeti akka afaan Oromootti yoo hiikamu suni amma gara kallattumaan gara afaan Oromootti waan hiikameef gara kanatti fooyya'ee jira jechuudha. Kan qabuu fi hawwatamummaa kan qabu jechuudha. Buufata kan qabu boo kan qabu jechuudha. Kanaaf walaloon abbummaan qabu kan uummataati. Kan hawaasaati. Kan hawaasaati abbeentaansaa kan hawaasaati jechuudha. Sanirraa kaanee ogbarruuyyuu akaakuu garagaraatti qoodanii ilaalu beektonni. Egaa barruu kanaaf hiikan garagaraa kennamaafii ture hayyootanii gaafa ilaallu oral literature and written literature jedhanii namoonni yaada kennaniif jiru. Walaloo yookaan walaloo barreeffamaa yookaan oral literature inni jennu kun immoo ogbarruu isa walaloo isa jennuun kana jechuudha. Afaaniin warra darban jechuudha inni suni. Afaaniin dhalootatti warra darbanii. Walaloon kun akaakuu 4 qaba. Sana keessaa walaloon boo'ichi yookaan yeroo gaddaallee boo'ichi namni walaloodhaan fayyadamee kan cidhaa kan amantii kan jila garagaraa jedhamee akkasitti qoodamee ilaalama jechuudha. Suni wantoota afaaniin qindaa'anii bifa barreeffamaa otoo hin ta'in afaaniin qindaa'anii dhalootatti darbanii inni abbummaan qabu inni kun. Walaloon garuu hojii kalaqaa nama dhuunfaa abbummaa qabu barreeffamaan qophaa'ee maxxanu jechuudha. Kan maxxanu qofa osoo hin ta'in barreeffama xixiqqaadhaan illee kan taa'u jechuudha. Afoolli durirraa kaasee hanga ammaatitti afaaniin dhalootatti darbaa as ga'e. Afoolli immoo gosa hedduu qaba. Innis mammaaksi jira, hiibboon jira, durduriin jira.
Kan walaloo kun immoo bifa walaloo qindaa'een garuu barreeffamaan osoo hin taane afaaniin dhalootaa fi dhalootatti darbaa kanas ga'edha jechuudha. Egaa ergaan inni dabarsu mee maalinni? Amma walaloo gaafa jennu affeenni jennu kun isuma afaaniin walaloo afaaniin barraa'anii afaaniin kalaqamanii ittiin perform godhan jechuudha. Urruubsan jechuudha. Inni kun amma fakkeenyaaf lafa cidhaatitti akkaatanitti urruubsan jira. Bifa waliin gahisuutiin illee amma fakkeenyaaf dhiirri lamaa fi dubartiin tokkoo fi dhiirri tokko gaafa waliin sirboota jaalalaa illee as keessa jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf dallaa jala facaasee bishii kee amma si gachisiisa qamisii kee ishiin immoo maal jettiin xiyyaaraa gara jalli sibiilaa meekuun na gachisiisumatu dhiira kun amma walaloodha. Walaloodha. Bifa yeedalloo qabaatee walaloodha jechuudha. Inni kun amma fakkeenyaaf jimmaafoo jimmaa walakkaa gibe malee jirraafoo jirraa walakkaa dhibe malee kuni unata ulaalaa qaba. Jimmaafoo jimma walakkaa gibe malee inni olaanu boon olaanu fi inni kun waliin simu. Jirraafoo jirraa walakkaa dhibe malee gibe malee fi dhibe malee wal sima jechuudha. Unata walii qabu jechuudha. Jimmaafoo jimmaa fi jirraafoo jirraan illee unata walii qabu jechuudha. Inni kun akaakuu walalooti jechuudha. Sirboota jaalalaatiin akkatti faayamanii aartiidhaan faayamanii jechoota babbareedoodhaan bifa nama hawwatuun akkasitti dhiyaatudha jechuudha. Egaa walaloon aartiidha. Diddaa sirnaallee haalli inni itti ibsu jira. Haalli inni itti jaalalaa itti ibsu jira. Hawaasummaa, diinagdee, gootummaa waan hedduusaa kana hawaasa keessa jiru sana hawaasuma keessaa baasee haalli inni itti dhiyeessu sun walaloo sana haalli inni itti hawwataa godhuu fi miira namaatti qabu jira waan ta'eef hawaasni keenyallee kanaan baay'ee beekamaadha. Amala walaloo haala gaariidhaan nu kaaste. Ogbarruu hoo jennu maali? Ogbarruu hoo jennu jechoota ogummaa barreeffamaa waan jedhu sanirraa madda. Gaa kanarratti yaaddidamoota garagaraatu jira jechuudha. Ogbarruu kan jennu wantoota barraa'an qofatu ogbarruudha warroonni jedhan jiru. Wanta barreeffamaan ta'an qofatu ogbarruudha kan jennu warroonni jedhan jiru. Yaaddidamoonni akkanaa jiru jechuudha. Kun immoo maal dagatee hojii kalaqaa sana dagatee jechuudha as keessatti. Karaa biraatiin immoo ogbarruu kan jennu ogummaa wantoota barreeffamanii namaan kalaqamanii barreeffamaan ta'anii warroonni jedhanillee jiru. Sun immoo ogwalaloo kana dagateera jechuudha. Oral literature isa jennu kana dagateera jechuudha. Kanaaf amma yaadonni garagaraa as keessa jiru. Yaadonni kun egaa bifuma yaaddidamaatiin akkasitti ta'anii jiru. Wantoonni kun amma ammaatti garuu waliigalteen akkasii sun hin jiru. Akka yaadatti akkasitti jira jechuudha. Egaa Inistituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoodha. Egaa hundeeffamee yeroo dhiyoo kana keessatti barreeffamoota afoola irratti xiyyeeffatan, afaan Oromoo irratti xiyyeeffatan, seenaa irratti xiyyeeffatan hedduu isaanii haalli itti maxxansiisee hawaasa keenya biraan ga'ee jira. Kanaaf kan ogwalaloo afaaniin dhalootatti darbaas ga'an kana bifa barreeffamaatiin qophaa'anii haalli isaan deebi'anii hawaasatti bira gahan gama kanaan hojiin hojjetamaa jiru mee maaliin? Egaa Inistituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo erga hundaa'ellee waggaa muraasa yoo haa ta'u malee biiroo aadaa fi turizimii jalattis akka damee tokkootti qindaa'ee hojii kanarratti hojjechaa ture. Yeroo sanitti illee bifa wiirtuu jildii tokkoffaa amma 16ffaa gahaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana 17ffaan illee amma itti yaadamaa jira waan qophaa'aa jirudha jechuudha. Bara kana hin maxxana jedhamee yaadama. Kana keessatti biiroo aadaa fi turizimii irra gaafa dhufu giddugala aadaa Oromoo jalattis akka damee tokkootti damee qorannoo Oromootti taa'ee jira. Achi jala gareen afaanii jala gareen afoolaa jira. Damee afaanii jala gareen afoolaa jira. Gareen afoolaa suni dhimmoota kanarratti dilbii afoola Oromoo jildii tokkoffaa amma 3 maxxansiisee jira. Kanaan alattis kitaabonni garagaraa afoola jila gadaa jedhamu maxxanee jira.
gaammee durdurii daa'immanii kan jedhu hin jira. Wantoota baay'eetu jira achi keessallee abalaloon jira jechuudha. Kanaaf erga instituutiin kun umurii dhiyoo haa ta'uyyuu malee amma hojii waan ajaa'ibaa hojjechaa jira jechuudha. Egaa uummata kana uummata bal'aa kana biraan duudhaa safuu aadaa uummanni kun qabu qindeessee bifa walalootiin uummata dhaloota dhaalchisuudhaaf waan guddaa hojjechaa jiru jechuudha. Egaa instituutiin qorannoo Oromoodhaa afaan aadaa seenaa duudhaa uummata Oromoo qorachuudhaan kan beekamu. Qorannoo qorattoota hedduudha achi keessatti ogummaa adda addaatiin tajaajilaa kan jiran. Mee qorannoo hoo jennu maalidha? Qorannoon gaafa jennu qorannoon hiika bal'aa qaba. Gaafuma qorannoo jennu karaa saayinsawaa ta'een rakkoo tokkoof furmaata kennuu jechuudha. Amma riisarchi gaafuma jennu iyyuu hiika numti riisarchi jennu kun beekumsa turerraa waa barbaadu rakkoon qaawwa jiru barbaadu jechuudha. Beekumsa tanaan dura turerraa qaawwa inni qabu barbaadudha. Beekumsi jira hin jiru hin jennu. Beekumsi jira beekumsuma ture kanarra qaawwa jiru barbaadudha. Qaawwa jiru sana barbaaddee karaa saayinsawaa ta'een deebisuudha. Karaa saayinsiin eeyyamuun akkaataa ulaagaa pirinsippiloota saayinsiitiin sonawwan saayinsiin lafa kaa'in deeggaruudha. Karaa biraatiin immoo qaawwa qofa odoo hin ta'in beekumsa dabaluudhalleedha. Beekumsa hundeessuudha. Kanaaf akka kanatti qorannooni egaa adeemsi qorannoo waan bal'aa of keessaa qaba. Qorannoo gaafa qorattu ati rakkoo arguu qabda. Rakkoon argame sun immoo maalinni akkamitti deebii argata? Naannoo kamirratti ka'umsi qorannoo kanaa maali? Maaltu qorataa kana kakaase? Waan jedhu ilaalta. Egaa qorannoo kana maaltu kakaase? Qorataa kana maaltu kakaase? Deebi'ee immoo gaafileen bu'uuraa qorataan kun qabatee ka'e maalinni? Maal deebisuufi faayindingii kee akeekuufi amma gaafa argannoo kee akeekuufi gaafa ati gaafileen bu'uuraa ati akeektu sun argannoon kee maal ta'uu qaba waan jedhu sana akeekuuf jechuudha. Sanitti aansee kaayyoon qorannoo kanaa maalinni? Maal deebisuufi gaafilee bu'uuraa san jalatti jechuudha. Maal deebisuufi barbaachisummaan qorannoo kanaa immoo eenyuuf barbaachisa? Hawaasa kam tajaajila? Eenyuuf inpuutii ta'a? Waan jedhu sana ilaalta jechuudha. Sana keessatti immoo daangaa hin daangessita. Amma qorannoon tokko caluma jettee akka feeteedhaan si harkaa deemuu hin qabu. Yoo sana ta'e hanqinni baajataa si mudachuu danda'a. Hanqinni yeroo si mudachuu danda'a. Toorri xiyyeeffannoo keellee misgootee bahuu dandeessa. Kanaaf daangeffachuu qabda jechuudha qorannoo kee. Sanarra darbee sakattaan barruu jira. Mata duree rakkoo kana argitee qofaa fi deemuu qabdu maaltu jira? Kana dura beekumsa akkamii jira? Eenyutu dhimma kanarratti hojjete? Kanarratti immoo qaawwa akkamiiti jira? Waan jedhu qorataan tokko waa baay'ee dubbisee ilaaluu qaba. Waan bal'aa dubbisee ilaaluu qaba. Wanti qaawwate argite suni akeekuu qaba qorannoon kun waan dubbistu suni abalu kanarratti hojjeteera garuu dhimma kana hin laalle. Abalummoo kanarratti hojjeteera garuu dhimma kana hin laalle. Qorannoon kiyya immoo qaawwa isa kana duuchuudhaaf. Yoo kana hin taane ta'e inni biraa qoratee sheelfii irra jira. Ati garuu qorannoo biraa qorannoo geggeessoo qisaasama baajataa, qisaasama yeroo, qisaasama humna namaa kana fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf qorataan sun asuma keessa immoo beekumsa isaas gabbifachaa deema jechuudha. Dandeettii isaas gabbifachaa deema. Yaada uummataas as keessaa hubachaa deema jechuudha. Gaafa gara malootatti illee seenuu as keessaa argachaa deema jechuudha. Sanarraa dhufee mala kamiinan immoo qorannoo kana geggeessa. Eenyu biraan argadha qorannoo kana? Odeeffataa kiyya eenyu? Mala akkamiitiin an geggeessa? Mala akkamtaadha moo mala ammamtaadha nan geggeessa? Waan jedhu sana ilaaluu qaba jechuudha. Mala akkamtaa kana jalatti immoo yookaan immoo qorannoo qorataan kiyya darbaa dabarsaadhaan nama qoradheetoo argadhamoo parpasibilii yookaan akka mala kaayyeffataadhaanan abalu biraa hin argadha jedhee kaayyeffadheedha waan jedhu sana
adda baafachuu qaba iddattoosaa adda baafachuu qaba. Eenyu hirmaattonni qorannoo kiyyaa eenyurraa inni gaafii kana argadha. Iyyaafadheen nama biraa odeeffannoo kana argadha moo kaayyeeffadheetuman dhaqee abaluu gaafadhee isarraa gaafii kiyyaa argadhee deeffachuu danda'a waan jedhu sun ilaalamuu qaba jechuudha. Sana keessatti immoo malleen odeeffannoo ittiin walitti qabdu kun murteessaadha jechuudha. Keessumaa'uu afgaafii qofaan nama gaafattee yoo deemta ta'ee gama biraatiin marii gareetiin gabbisuu qabdaa. Afgaafii qofaan kana gochuun qabdu group discussion jiraachuu qaba. Waan illee sakattaatu wayii qaba. Sakattaan jiraachuu qaba. Yoo kana yoo gama sadiin laaliin tiraangulaayiz yoon godhinati baay'ee rakkisaadha jechuudha qorannoo sana. Tiraanguleetiin goone taanaan amma qorannichi karaa biraas jalaa bahuu danda'a beekumsi sun. Kanaaf bifa akkasiitiin itti deemta jechuudha. Sana booda odeeffannoo kee immoo akkamittan xiinxala. Bifa ammamtaadha immoo akkamittaa sanii nan xiinxala odeeffannoo nan ibsamu yookaan immoo ammamtaadha nan xiinxala. Lakkoofsa nan xiinxala waan jedhu sun murteessaadha jechuudha as keessatti. Kanaaf akkasitti qorattee gaafa sana xiinxaltee xiinxalli kee sun odeeffannoo hiiktee qaacessitee gara argannootti dhufta. Argannoo sana immoo gaafa argannoo kee keessa baatee rekomandi goota yaboo hiyyayyabda eenyu qorannoo kana qoradhee kana argadheera garuu immoo qaamni waan kana hojiitti hiiku jiraachuu qaba jechuudha. Qaamni dhimma kana hojiitti hiiku hojiirra oolchu qorattee wanni qorattee shelfiirra taa'uu qabu. Rakkoo hiikuu qaba. Rakkoon inni hiike sun immoo stakeholderoota warroota abbootii dhimmi sun ilaallatu rakkoon sun biratti furmaata argatu bira gahuu qaba jechuudha. Biiroo barnootaa yoo ta'e biiroo barnootaa bira sirna barnootaa keessa galuu qaba yoo ta'e sirna barnootaa keessa galuu qaba. Dhimma dubartootaa bira dhaqee waajjira biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii bira dhaqee dhimma dubartootaaf fala ta'uu qaba. Rakkoo naannoo sana jiruuf fala ta'uu qaba. Qaama dhimmi ilaalu sanaaf amma fakkeenyaaf keessumattuu yeroo ammaa gaa'ela naannoo gaa'elaa irratti baay'isiin gaa'elaa baay'ee nama waannoo jechaadha nama dararaa irra jechuudha. Baay'isii gaa'elaatiin wal qabatee namni amma gaa'ela sodaatuutti jira jechuudha. Rakkoon kun abbaa sana bira gahee furmaata argachuu qaba. Qorataan kana mata duree kanarratti qoratate jechuudha. Kanaaf qorannoon akka kanatti bifa akkanaatiin deemuu qaba. Daawwachaa kan jirtan qophii malkaa aartiiti. Qophiin malkaa aartii walaloo irratti xiyyeeffatee jira. Keessummaan keenya Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromootti dursaa garee tiyaatiraa fi ogbarruu Oromooti kan ta'e Caalaa Diroo waliin yeroo gaarii dabarsaa jirra. Mariin keenya qorannoo walaloo irratti xiyyeeffatus itti fufee jira. Egaa qorannoon bu'aa bahii hedduu barbaada, obsa barbaada, waan hedduu kitaabilee hedduus dubbisanii hawaasa sana bira ga'anii hawaasa sana fakkaatanii waan sana gadi fageenyaan hojjetanii haala amma inni rakkoo san furutti itti deemuu barbaada. Kanaaf obsallee qabaachuun barbaachisaa akka ta'e kaastee jirta. Naamusni ogummaa qorataa tokko mee maal fakkaachuu qaba? Egaa qorataan tokko keessumaayyuu naannoo saayinsii hawaasaa kana qorachuudhaaf hawaasa walitti dhiyaata namni kun hawaasa waliin inni qorannoo geggeessu jechuudha. Saayinsii hawaasaati gaafa waan jenneef jechuudha. Saayinsii hawaasaa kana gaafa qorattu kominikeeshinii gaarii qabaachuu qabda nama wajjiniin hariiroo gaarii qabaachuu qabda. Nama wajjin hariiroo gaarii hin qabdu yoo ta'e namuma bira geessee odeeffannoo irraa qabu fudhachuu iyyuu hin dandeessu jechuudha. Jalqabumayyuu qorataan naamusa gaarii qabaachuu qaba. Qorataan hawaasaa tokko keessumattuu qorataan hawaasaa tokko naamusa gaarii qabaachuu qaba. Inni jalqabaa isa kana jechuudha. Ofumaafuu qorataan odoo saayinsii qorannootti hin seeniin naamusa gaarii qorachuu qabaachuu. Ulaagaa kana guutuu qaba. Ulaagaa kana guutuu qaba. Kanan guunne taanaan hawaasa wajjin hojjechuu hin danda'u jechuudha. Jalqabumattuu jechuudha. Inni itti aanu bilisummaa qabaachuu qaba. Qorannoo tokko keessatti qaamni gara kanatti dhiibi yookaan gara kanatti loogi jedhuun jira taanaan yookaan immoo sodaa siyaasaatiif gara ta'etti looga taanaan duudhaa safuu uummata kanaa
cabsaa deema balleessaa deema garantaan itti oofaa deema jechuudha. Kanaaf bilisummaadhaan hojjechuu qaba qorataan tokko. Dhiibbaa siyaasaa tokko malee bilisummaa qabaatee dhiibbaa qaama isa hoogganuu tokko malee dhiibbaa kamirraayyuu walaba ta'ee hojjechuu qaba jechuudha. Inni biraa aadaa fi safuu uummataa kabajuu qaba. Fakkaatee keessa jiraachuu qaba. Yoo hin beekne illee ta'e uummata sana keessa oolee bulee namni hawaasni naannoo kana duudhaan hawaasaa akkamitti waan isaan nyaata wajjin nyaachuu qaba. Waan isaan dhuga wajjin dhuguu qaba. Hawaasa keessa baadiyyaa keessa gadi bu'ee waliin jiraata waan ta'eef duudhaa fi safuu uummata sanii kabajuu qaba. Maaltu naannoo kanatti hin jedhamne maaltu jedhama waan jedhullee adda baasee beekuu qaba jechuudha. Duudhaa fi safuu hawaasa kabajuu qaba jechuudha. Inni biraa hanna qorannoo tokko gaafa hannarraa bilisa ta'uu qaba jechuudha. Hannarraa bilisa ta'uu qaba. Gaafa ragaa tokko fudhatu ragaa namaarraa koppii godhee gara qorannoo isaatti fiduu qabu. Galateeffachuu qaba. Qaama irraa fudhate sanillee galateeffachuu qaba, wabeeffachuu qaba jechuudha. Kanaaf inni kun baay'ee murteessaadha namuusa qorannoo keessatti jechuudha. Beekumsa sana baay'isdi gochaa deema gara loogitti oofaa deema jechuudha. Inni itti aanu alloogummaarraa gara amantii isaatti dhiibuu, gara gosa isaatti dhiibuu yookaan immoo gara ilaalcha isaatti oofuu hin qabu jechuudha qorataan tokko. Qorataan tokko egaa naamusni ogummaan qorataa sun gaafatu keessaa inni tokko alloogummaa irraa bilisa ta'uu na kaasteetta. Kan biraawo? Kan biraa itti gaafatamummaa qabaachuu qaba. Qorataan tokko gaafa qoratu argannoo argame saniif itti gaafatamummaa qabaachuu qaba. Itti gaafatamummaan qabu lakki kiyya miti jechuu hin danda'u, haaluu hin danda'u jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaa qabaachuu qaba. Inni itti aanu informantii bira gaafa dhaqu waan qoratu mata duree qoratu sana hawaasa yookaan immoo odeeffannoo irraa fudhatu sana haalan hubachiisuu qaba. Dhimma kaayyoo qorannoo isaa mata duree qorannoo isaa maaliif akka barbaadame haalan hubachiisuu qaba. Malee waanuma kana ta'eef kana natti himi waan akkas ta'eef kana natti himi jechuun qabu jechuudha. Kanaaf dhimmoonni akkanaa kun baay'ee murteessaadha. Kan biraa amanamummaa fi haqa. Amanamummaa qabaachuu qaba qorannoon kee. Qorannoon ati qorattu sun ragaan ati walitti qabdu sun yoo bakkuma tokko teessee lakki waan akkasiin argadheettee fabrikeeshin kalaqxeetuma waan akkasii sana qorannoodhaan kana argadhe argannoo biyya kana jedhe sun kanaaf amanamummaa qabaachuu qaba qorataan tokko jechuudha. Amanamummaa fi haqarra dhaabbatee ragaa sana walitti qabee argannoo isaa sirriirra gahuu danda'uu qaba jechuudha. Yoo kana hin taane ta'e rakkoon hawaasa keessaa sun furmaatan argatu. Innillee namni sunillee qorataa jedhamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf qorannoon dhimmoota kana irratti xiyyeeffatee naamusa akkanaa kana irratti xiyyeeffatee qorataan tokko qorannoo geggeessuu qaba jechuudha. Kana akka mana keenyattis yeroo garaagaraa leenjiin garaagaraa illee irratti kennamaa ture jechuudha. Egaa barumsi saayinsii hawaasaa irrattis qorataa ta'uu ni danda'ama. Saayinsii uumamaa irrattis qoratanii wantoota adda addaa rakkoowwan akkuma furamu sana saayinsii hawaasaa irrattis barumsa sanaaf malu baratanii qorataa ta'uun kan danda'amu ta'uusaa marii keenya irraas alleetti hubachiisaa jirta. Egaa dargaggoonni keenyas immoo afaan aadaa seenaa duudhaa uummata Oromoodhaa caalatti guddisuudhaaf rakkoo jiran furuudhaaf immoo ogummaa naamusa ogummaa qorannoo kanarrattis gonfatanii kanarratti akka hirmaatan abdii qabna. Egaa qorannoowwan afaan aadaa seenaa duudhaa uummata Oromoo hedduudha kan jiran. Atillee barumsa kee digrii lammaffaadhaa wayita xumurtu waraqaan ati dhiyeessite kan Looreet Tsaggayee Gabramadin isa kana hojjechuudhaaf wanti si kakaasee wanti kun qoratamee ifa bahee uummanni keenya illee akka beeku haalli si taasisan odoo kaasne. Qorannoo akka mana keenyatti akka daayirektareetii aartii jala akka garii tiyaatiraaf ogbarruutti qorachaa jirru keessa tokko mata duree
walaloowwan Looreet Tsaggaayee Gabramadiin kana mata dureen qorannoo kanarratti qorachaa jiru xiinxala qabiyyee walaloowwan Looreet Tsaggaayee Gabramadiin xiyyeeffannoo addaa dhimmoota aadaa fi eenyummaa Oromoo irratti jedhu irratti anan qorannoo kana geggeessu. Qorannoo kana keessatti wantoonni akka qorannootti akka kaasan sonawwan ogbarruu Oromoo yeroo haalli hin mijachaa hin jiraatinitti haalli sirnoota darban keessatti sirnoota akkamii keessa ta'anii akka isaan qoratan adda baasuudhaaf mata duree kana keessatti jechuudha. Dhimmoota kanarratti Looreet Tsaggaayee Gabramadiin namoonni kanaan dura akka saba Oromoo iyyuu hin taanetti isaan kaasaa turanii Looreet Tsaggaayee Gabramadiin ilma Oromoo aanaa Dandii ganda Boddaatti bara 1927 kan dhalatanidha. Achuma mana barumsaa Amboo sadarkaa tokkoffaatti baratanii gara Jeneraal Wingeetitti dhufanii barnootanii baay'ee nama ga'umsa qabu ta'anii gara aartii kanatti dhufanii jechuudha. Sana keessa bal'inaan illee yoon kaasuu baadde Looreet Tsaggaayee Gabramadiin walaloowwan isaa kun dhimmoota Oromoo irratti akka waan hin xiyyeeffatanii itti ilaalamaa turan. Dhimmoota aadaa, afaan, eenyummaa Oromoo irratti xiyyeeffatee qorannoo akka walaloo akka hin barreessiniitti kan namni ilaalaa ture jechuudha. Dhimmoonni kun immoo qorannoodhaan adda bahuu qaba. Sonawwan ogbarruu Oromootiif maal gumaachee Looreet Tsaggaayee Gabramadiin akka gaafilee bu'uuraatti jechuudha wantoonni ta'an. Aadaa Oromoo irratti afaan Oromoo irratti Looreet Tsaggaayee Gabramadiin maal gumaachee waan jedhu sun akka gaafilee bu'uuraatii fi kaayyoo qorannoo saniitti ta'anii jiru jechuudha. Sana keessa daangaa keessatti illee mata duree walaloowwan afur irratti anani daangessee. Daawwattoota keenya qophiin malkaa aartii og walaloo irratti xiyyeeffatu kana qofa miti. Waan kanarraa hafe torban qabannee dhiyaanna. Hanga torbaniititti torban gaarii.